jirtu hordoftoota keenya kun qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. Qophiin Gombisaa Ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyiin garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayit ONN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa YouTube'ii yookiin Facebook'idhaanis argachuu akkuma dandeessan laayikiin gochuu yookiin immoo sheer gochuus hin dagatinaa. Beessaan an Salamoon Namarraati. Laalonni akkasii ture koronaa miti. Doomaan jennu warri daawwattoota akka sossodaan. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii Gombisaa Ogeeyyiitii bakka nagaan jiraatanis ni jira. Utuu waliin argin bubbulleen jirra. Har'ammoo kun wal argin irraa yeroo isaatti yeroo akka jedhetti wal arganami. Kanaaf bakka nagaan jiraatanii isinis haala qilleensa biyya lafaarra amma deemaa jiru kana keessumaayyuu COVID-19 isa jedhu coronavirus isa jedhu siraatii akkasiin baraaramtan nagaa qabaattan abdii guddaan qaba. Maatiin keessan akka nagaa qabaattanii haala hundumaa karaa fayyaatiin karaa warra aangota fayyaatiin qajeelfama isaan qajeelchan hordoftanii akkasiin hundumti keessan qulqulluma keessan akkasiin eeggattanis abdii guddaan qaba. Uummatni Oromoo yakka guddaa rakkoo guddaatu nurra jira karaa siyaasas karaa hundumaas. Kun immoo dhufee nutti dabalameennaan uumamaa walumatti dabaleetu uummata keenya miidhaa nu ajjeesaa nu fixa jechuudha. Kanaaf egaa jabaatanii ol eeguun of eeguun baay'ee barbaachisaadha jedheeti nama nagaan wajjin tura. Egaa guyyaa irraa kana waliin mari'achuuf kan fudhatee dhufee obboloo tokko nama lama Dr.Benyaa Dhugaasaa fi obboleessa Obb Jamaaliinis lamaan isaanii nu beektanii bakka nagaan dhuftan obboloo tokko. Bakka nagaan nu eegde Obbo Salamoon. Bakka nagaan nu eegde Obbo Salamoon carraa kanallee nu kennuu keetti hedduu galata. Tole egaa Dr.Benyaa sirraan eegala. Coronavirasiin amma biyya lafaa kana lockdown godheetu jira. Biyyoonni guddatanii warri niwukilarii meeqa ijaaran illee kun amma gara itti sokossa wallaalanii yeroo isaan dhiphataa jiranii argaa jirra jechaadha. Qabeenyaa qabna, humna qabna biyya lafaarratti nutu biyya lafaa geesse warri jedhaman illee waan qabanii waan butan dhabaniitu jiran jechaadha yeroo kanatti. Har'a waliigala addunyaa irratti gara 267 fi 13 keezii akkasiitu kan iskiriind kan ta'e jechaadha. Warreen biyyoota hin guddatiin jiran kan Afrikaa keessaa iddoo kan biraa iskiriind ta'an sirriitti kana caalu mala. Kan amma maatii du'ee gara 11,201 kan agarsiisu. Biyyoota 185 keessatti akka argamudha kan nuti argaa jirru. Kun immoo egaa almost ol ga'uudhumaaf deema jechaadha addunyaa hunduma isheetii kan irratti hin argamne hin jiru. Afrikaa keessaa gara keezii 600 walii galmeesseera World Health Organization. Itoophiyaan hanga kaleessaatti 9 jedhaniiti kan isaan himanii daataan sun korreekti ta'uun isaallee meetti dhufne haasofna. Daataan sun dhugaadha moo korreekti daataadha moo dhuguma akkamii isa jedhutti dhufne haasofna. Mee walumaa galatti waa'ee coronavirusii kana akkamitti ilaaltamee maal yaada karaa fayyaatiin hojjechaa waan turteef uummata keenyaafis hubannoo akka laattu jedhan. Galatoon Obbo Salamoon otoonni waa'ee coronavirus otoon dhageen dura seenaa dhukkuboota daddarboo tokko kaasuun barbaada. Duraan durtee namni kaasuu barbaadu waa'ee Black Death jedhamee biyya Awurooppaatti beekamu akkaataan itti poolitikaa wajji wal qabatee dhukkubaa suni babal'atee Awurooppaa hundumaa jeeqe kaasuun barbaada. Inni maal inni seetee bara sana Mongooliyaa mashuu dadhabduu kana humna qabeettii turte beektee biyya Awurooppaa kana qabattee bakka amma Kiriimiyaa jedhamu bakka dhiyoo kana Raashiyaan Yuukireen irraa fudhatte magaalli gaafasanii Kafaa jedhamti achi qubatan. Uummanni magaalaa sanaa harkan kennu jedhanii falmanii gaafa kan maal ta'ee dhukkubni kun waraananta Mongooliyaa kana keessatti ka'e. Kanarraa kan ka'e maal ta'ee warri Mongooliyaa sun waraana dhabeektee balaa isaanitti dhufe kana akka carraatti dhimma ba'anii akka meeshaa waraanaatti jechuu kooti. Fudhatanii geessanii uummata magaalaa keessatti darbatanii. Dhukkubni sun magaalaa sana seenee uummanni magaalaa sanaa immoo dhukkuba sana baqanna jedhanii bakka Awurooppaa hundumaa waliin ga'an. Waraanaafin dhukkuba akka uummanni keenya hubatu barbaadan kana kaasan. Hambiraani kaasuu barbaadu Spanish flu kan jedhamu tokkotu jira. Spanish flu kuni biyya Itoophiyaa sana keessatti Yehidaar Bashitaa jedhama. Yehidaar Bashitaan kuni yookiin Spanish flu kuni Ameerikaa keessatti jalqabe Kansas bakka jedhamutti. State Kansas keessatti. Maal ta'ee bara sana waraana addunyaa lammaffaadha.
waraanni Ameerikaa biyyoota Awurooppaa warra kan gargaaruudhaaf waggaa deemanii dhukkuba kana fudhatanii deemanii beekaa miti osoo hin beekin fudhatanii deemanii. Kanarraa kan ka'e maal ta'e dhukkubni suni waraana biyyoota Awurooppaa sana keessa hundumaa waliin ga'e. Achirraa kan ka'e waraana sanarraa hojii qabachuu isaati beekte. Achirraa kan ka'e dhukkubni suni biyya Itoophiyaa sana yoo dhufee hidaar bashtaa jedhamee afaan Amaaraatiin beekamu namoota keenya iyyuu hedduu gaaga'e. Keessumaatu hidaar bashtaan sun Ispaanish flu akkuma vaayirasii amma deemaa jiru kana wajjin wal fakkaatu hedduu walitti dhiyoodha. Lachuu sombadha irrattidha dhiibbaa isaan kan qabaatan. Sadaffaan ani kaasuu barbaadu an biyya keenyatti keessumaa beekamu dhukkuba random pest virus jedhamu dhukkuba horii fidu waraanni Ixaalii bara sana Mitsuwaa qabatee ture 1887 Mitsuwaarraa waraana isaanii nyaachifachuudhaaf horii dhukkuba kanaan qabaman Hindiirraa yookiin immoo Arabarraa fudhatanii fidatanii hin jirutu jira. Achirraa kan ka'e maal ta'e gaafa sana Yohaannis ture biyya sana bulchu Yohaannis militaarii kaampii Xaaliyaanii Mitsuwaa jiru weeraree horii isaanii saame. Horii isaaniirraa saamuurraa kan ka'e baddaatti baase loon dhukkubsataniiran sana. Dhukkubni suni biyya Tigraay keessa biyya Eertiraa keessa darbee gaafa kaan immoo dhufee biyya Oromoottis horii jalaatii fixe. Horii gaafa jalaatii fixe uummanni Oromoo beela'e. Gaafasichi maal godhe Minilik yeroo baay'ee biyya Minilik kan jedhamuu fi bara sana ture maal ta'e Minilik maal godhe uummata Oromoo irraa fuudhee warra Habashaa nyaachifataa ture. Kanarraa kan ka'e maal ta'e Oromoon horii isaas dhumee qabeenya isaas halagaan irraa fudhatee kanarraa kan ka'e balaa guddaa keessa galee. Kanaafuu aangoofin dhukkubni wal qabataadha. Waraanniifin dhukkubni wal qabataadha. Mirga dhala namaa tikfachuun barbaachisaan ta'uu kan hubannu barbaadataniin. Achii ka'ee gara koronaa vaayirasiitti kan deebi'u yeroo qollee fudhachuuf mala. Koronaa vaayirasii kun biyya Chaayinaa keessatti jalqabe. Waggaa jalqabu namoota beelladota adda addaa magaala keessatti gurguranii jiraatan keessaa achitti jalqabe. Maal jechamaa jira vaayirasiin kun bineeyyii yookiin immoo beelladaa namatti darbeedha. Kamirraa amma jiru ammoomatti deebisamee hin jiru. Akkuma atuu kaafte addunyaan har'a hanengoon hin jiru dhaabuudhaaf dhaabuu hin dandeenye addunyaa cinqaa jira. Warra dandeettii saayinsii guddifatan, dandeettii hawaasummaa guddifatan, dandeettii teknooloojii guddifatan inni cinqi kun biyya keenya yoo seene ammallee seeneera jedhamaa jira maal gochuu danda'an jedhu yaaddoo guddaadha. Booddee deebi'anii diteelii isaanii kaasuun barbaade Salamoon. Galatoomii Dr.Benyaa Obb Jamaal biyya sana keessatti haala amma jiru kennaa fudhatte mootummaan naannoo garaagariitti komaandi poostii kaa'ee jira. Bilbilli hin jiru, kominikeeshiniin hin jiru, intarneetiin hin jiru, infoormeeshiniin karaa argatan hin jiru jechaadha. Karaa tokko kennaa fudhatte namni akka World Health Organization kaa'etti infoormeeshiniin sirkuleet ta'ee namni infoorme ta'uun baay'ee murteessaa akka ta'e of eeguudhaaf kan inni lafa baatu jira jechaadha. Infoormeeshinii sana akka inni hin geenyeef uummata bilook godhanii kaa'anii jechuun isayyuu har'a nan dhagaa itti gaafatamaan mootummaa kan ta'an obbo Taayee Danda'aa kan isaan lafa kaa'an tokko gaafa 19 kan isaan kaa'anii biyya sana keessatti koronaa vaayirasii lamatu jiraa jedhanii lafa kaa'an. Isa tokko mo'anneerra koronaa vaayirasii isa sammuu mo'anneerra isa kanas immoo hin mo'anna. Koronaa vaayirasii intarneetii kana kaasuuf dhiisuun immoo akka olaantummaa seeraa wajjin wal qabataadha maal ta'eef rakkisaadha jechuu waan barbaadan fakkaatu jechaadha. Olaantummaa seeraa sababa godhatanii uummata koronaa vaayirasiidhaan fixuudhaaf kan isaan qophaa'an fakkaata. Mee akkamitti ilaaltame haalli mootummaan kun itti adeemaa jiru biyya sanaaf uummata biyya sanaaf keessaayyuu uummata Oromoodhaaf maaliif uummata Oromooti siin jedhe
amma inni 9 jedhan kuni yoo argames Finfinneetti kan isaan nama teesti godhan. Finfinneen handhuura Oromiyaa keessa kan isheen jirtu. Isa jalqabaa kan inni itti faca'u koronaa vaayirasiin kun naannoo Oromooti. Kan akkamitti ilaaltan? Baay'ee galatoomii Obbo Solomoon Dr.Benyaan baay'ee isaa jalqabee jira diteeliin inni boodalleetti deebi'ee jedhee jira garuu at least waanuma biyya keessa jirru ollaa biyyoota kanaa warri gurguddatan godhanii fi waan mootummaan Itoophiyaa godhaa jiru uummataa wajjin walitti hin ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma quba qabdan 7-2-3 dabre kana mootummoonni gurguddaan warra diinagdee gurguddaa qabu warri teekinooloojii gurguddaa qabu warri beekumsa gurguddaa qabu harka caalaa ogeeyyii fi beektota isaanii akka manatti hafan hojjetaan akka manarraa kan carraan sun jiru teekinooloojiidhaan fagoorraa akka hojjetu kan dadhabe mootu akka manatti hafu murteessanii mootummoonni balaa hatattamaati wanni kun kanaafuyyuu uummanni of eeggadhaa kan jedhu kanarraan immoo odeeffannoo akka tamma jette kan akka namni argatuuf internet free haga dandahameen tolaan kan duraaniin diinagdeeyyuu mallaqayyuutti nama baasisan kaampaaniin adda addaa kan dhuunfaatis kan mootummaatis dabalate hanga dandahameen namni tolaan interneetiyyuu akka fayyadamuu danda'u. I think World Health Organization illee kana jedhee jira natti fakkaata kan interneetii irraa linkii wayii uummataaf beeksisee jira. So yeroo addunyaan tun guutuun lola waraanaa caalaa dhukkubaan guyyaa guyyatti namni baay'een du'aa jiru. Keessattuu biyya Xaaliyaan keessatti amma guyyaa lama akkam dura nama 627 guyyaa tokko du'e within one day. Addunyaa kanarratti namni 627 guyyaa tokko du'u jechaan akka waan agartee ilmi namaa badaa jiru fakkaata jechaadha. Too biyya keenya keessatti akka tamma jette kana babal'ate 627 miti kumni jahallee du'uu danda'a jechaadha. Maaliif uummanni keenya odeeffannoon qabu, uummanni keenya meeshaa ittiin teessi godhamuu qabu, uummanni keenya bakkuma itti ilaalamuu yoo namni salaalus dooktaris hin jiru. Biyya kanattuyyuu hospitaalonni dhiphatanii jiru, kilinikonni dhiphatanii jiru, meeshaan ittiin nama wal'aanuu danda'an hin jiru kan jedhu kana jira. Amma Itoophiyaa keessa rakkoon guddaan ta duraa jirtu mootummaan Itoophiyaa tokkichisaatu uummataaf hin yaadu. Uummataaf yaadaniin beekan aangoo mataa ofii, aangoo dhuunfaa ofii, aangoo kilikii wayii yoo ta'e malee. Amma sababa kanarraa kan ka'e waan amma obbo Taayyee Danda'a dubbate jette sadii fi imaammanni mootummaadhaa tokko. Imaammanni mootummaadhaa maalinni naannoo Wallaggaatiif naannoo Gujii naannoo Booranaatti humna nu wajjin wal falmu humna nu dorgomu jira waan ta'eef humna kana balleessuudhaaf ammoo ummaticha balleessuun nurra jira qurxummii ajjeesuudhaaf haroo goggogsuun nurra jira kan jedhu duraanuu imaammata baafatanii ummata fixuudhaaf hojjetaa turan. Amma kun akka carraatti fayyadamu jechaadha akka amma duratti Dr.Benyaan jedhe san interneetii kutaniiru, telefoona kutaniiru, uummanni akka odeeffannoo hin dhageenye achi yoo seenes ummatichi yoo dhume warruma kaawwan illee bakka takkatti wajjin fixaa cinaa tokko injifannee irraa kan mootiin ummaticha mootu amma koronaan ni fixa akka jechuuti amma ibsi taayyeedha. Kanaaf haalli jiru kun baay'ee nama yaaddessaadha. Maaliif biyya gurguddate keessatti bakka odeeffannoon jirtuttuyyuu namni akkasitti cinqamee walitti himee manatti hafee hojiirra yoo danda'e manaa hojjetaa yookaan ammoo hojii dhaabee jira jechaadha. Biyya keenyatti bakka odeeffannoo akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramuun waan barbaadan fakkaatu yeroo ilaaltu ammas Dr.Benyaan inni kaasee biyyoonni garaagaraa akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa turan dhukkuboota garaagariitti ka'an. So mootummaanis amma iddoo kaan fuudhee lookii godhee command post jala yeroo kaa'ee information irraa kutee waan hundumaa irraa raakutu akka meeshaa waraanaatti du'aatii uummata sanaatti gargaaramanis ilaa qawweedhaan nu kaasanii fixuu hin danda'anii mee dhukkubii mudatti hafitti waan jedhan fakkaatu akkamitti ilaaltan? Sirriidha kan tahaa jirullee isuma in fact amma duratti Dr.Benyaanis tuqee jira bala Minilik irraa yoo calqabee uummata keenya irraa yeroo loowwan fixan Minilik illee isumatti fayyadameera. Small kan loowwanitti facaasan sanitti loowwani facaasee loowwan uummata harkaa fixeera uummata hiyyoomseera. Bara yaadde kanallee bara vaayirasiin HIV AIDS dhufellee wattaaddara isaanii beekaadhaan uummata keessa facaasanii imaammata mallasfaati qabaataa turerraa kan ka'e uummata guddaa xiqqeessuu ni danda'ama. Majority minority deebisuun ni danda'ama kan jedhuun waraana isaanii kan qabe uummata Oromoo kan qabame kana uummata Oromoo keessa facaasanii naannoo Oromiyaatti vaayirasiin sunis akka babal'achaa ture namni baay'een ni beeka. Ammas tooftama san itti fayyadamaa jiru jechaadha. Already command post irratti labsinee jirra naannoo san interneetiif telefoonniin gahu namni odeeffannoo qabu. Even odeeffannoon jiraate afaan Oromootiin hin jiru ammayyuu magaalaa mantti xiqqoo gurguddoo jedhan keessattuu afaan Ingiliziif afaan Amaaraa malee afaan Oromootiin dhaga'uu hin danda'u. So dhaloonni har'a ammoo harki 60-75 ijoolleen Oromoo kan har'a jiran warra afaan Oromoo dhaga'u
afaan biraatu baay'een dhagaan. Kana jechaan har'umayyuu uummatuma silaa bakka odeeffannoon hin gaha jedhamuttuyyuu Oromoon homaa dhagahuu hin danda'u jechaadha. Kana qofa miti mootummaan kun wanni inni godhaa jiru naannoodhaan intarneetii irraa kute qofa otoo hin tahiin magaalaadhaan amma akka Finfinneetii fi Adaamaa gurguddoo jedhamu kana keessattuu otoo sooshaal distaansi nama lama jidduu distaansiin jiraachuun malu gara yoo xiqqaate gara meetira 1-2-3 otoo jedhamu isaan immoo walgahii adda addaa beekaadhaan godhanii kaadireedhaan isaaniitiif namoota jidduuttis ammas dhukkuba san tatamsaasaa jiru jechaadha. Kuni hundeensaa ani gonni bakkeen irraa ilaaluun nurra jiru Itiyoophiyaan aadaa isii keessatti wallaalaadhaan bulti. Jireenya isii guutuu namni isii bulchu wallaalaan. Maaliifi beekumsaaf gatii guddaa waan hin kennineef namni beekaan namni baratee Itoophiyaa keessatti hin adamsamaa, hin ajjeefamaa, hin buqqifamaa, hin ari'ama. Jireenya keenya guutuu bara Mallasis bara Dargiis warra dhaqqabnee achi dura mootuu uummanni keenya kan beeku Haayila Sillaasee Dargiidhaa keessattis namni barate biyya sanatti hin ajjeefama. Ammas kan deemaa jiru kanuma jechaadha. Mootummaan Dr. Abiy mootummaa wallaaltotaati. Wallaaltota Tigreen bara dheeraadhaaf waggaa 27 ergataa turte akka tasaa qabsoo Oromootiin fuulduratti as bahe. Dabballoonni isaanii wallaaltota, warri gorsitoota Dr. Abiy jedhame wallaaltota, waan wallaaltotaan bulamuuf waan silaa addunyaan rakkoo guddaa qabaa uummata irraa gadhiisaa jedhee Amnesty International, Human Rights Watch uummanummaan biyya fagootuu rakkoon isin gootan kun intarneetii cufuun keessan, telefoona cufuun keessan rakkoo guddaa uummatatti isinitti fidaa gadhiisaa jedhan sana gammaa ukkaamsanii yeroo inni ta'aniif wallaalaadhani akkana yoo goone uummata san injifachuu ni dandeenya jedhanii akkuma tamma jette akka tooftaa lolaatiitti itti fayyadamaa jiru. Kun immoo rakkoo guddaadha. Uummata naannoo san qofa otoo hin tahiin walumaa galattuyyuu Afrikaa guutuu, Horn of Afrikaa guutuudhaaf akka inni tatamsa'u, akka uummannis lafarraa dhumu carraa waan banaa jiru. Wallaalummaa sani hundeen siifa jedhutu natti mul'ata. Tole, Dr. Beenyaa, amma intarneetii qabaachuun sabi tokko, informationii gahaa qabaachuun, mana wallaansaa sirriitti argachuun mirga dhala namaati. Kuni wanta luxury miti, wanta necessityidha, wanta namni qabaachuu qabu. Wanta uumamni tokko waaqayyo uumee nama tokko firii godhee uumee namni tokko ani mootiidha anatu akka hin jedhetti biin bultu jedhee nama tokko control godhee bala ammasii irraa gahuu irratti yeroo adeemu kana akka mirga dhamaa jiru walitti qabdee akkamitti ilaaltame waan kana? Galatoomi beektee rakkinni amma kaasaa jirru kun rakkina saayinsiin argachuu hin dandeenye. Qoricha hin qabnu, tallaalii hin qabnu. Erga tallaalii hin qabaanne erga qoricha hin qabaanne hannu barbaadu nuti jiru social medicine jedhama. Fayyaa hawaasummaati barbaachisaadha. Fayyaan hawaasummaa kun maal jechuudha? Uummanni tokko bilisaan jiraachuu danda'u jira. Yoo bilisaatiin information argata ta'e ishee argate sanaatiin gahaadha jechuudha. Ishee argate sanaatiin maalan godhaa jedhan akka nam tokkottis ta'e akka maatiitti. Fakkeenyaaf har'a Dambidollootti bilbilee hiriyaa koo maatii koo keessaa nam tokkotti bilbilee otoo nutti hime akkas gootu akkasin gootanii jedhee information tokko nutti hime akka nam tokkotti maatii sana hambisee jechuudha. Maatiin suni ollaa isaatti ni himata. Ollaa isaatti yoggaa himatu innis immoo maatii isaa hambifatee jechuudha. Kanaaf informationiin yoggaa jennu informationiin kun beektee yoggaa informationii bakka adda addaa irraa dhufu beekumsa ta'a. Beekumsi humna siif ta'a. Humna ittiin baqattu, humna ittiin fala barbaaddattudha ta'a. Informationii akkasii kan uummata tokko dhorkachuu jechuun balaatti saaxilu jechuudha. Balaa han har'a beeknu, han har'a sunis hin beekne. Ammas adeemsiin kaasuu barbaadu. Beektee waa'ee social medicine han jedhutu jira. Nam tokko Rudolf Virchow nama jedhamu han bara 1880 keessan barreessudha. Biyyatti beektee mirgi dhala namaa hin jirru, mirgi dhala namaa tiksuun hin jirre suni ofuma isaa hawaasuma sana keessatti hadhaa'uuma beektee hadhaa'uuma. Toxic environment, toxic social policies ta'a. Amma jecha obbo Dandanaanii Taayyaa Dandanaa kaaseenaan jettu suni vaayirasii koronaa vaayirasii lamatu jira. Tokkorra dhaalnina tokkorra simmuun dhaalu ganu
toxic environment hadhaa politikaa biyya sana keessatti jiraachuu taasiste agarsiisa. Kuni biyya sana keessatti yeroo baay'ee dafan turedha. Wanta haaraadhaa miti. Badii guddaa kan geessisaa turedha. Ammoos kan geessuu danda'udha. Politikaan biyya sana keessa jiru waa'ee mirga dhala namaa yoo dhaadhesse malee mirga dhala namaa tiksuun sun yoo politikaa sana keessatti yoo itite malee balaan dhukkubaa akkasii kun fidu hedduu nama yaaddessaadha. Asoo kaaftee amma fakkeenyaaf biyya sana keessatti bishaan qulqulluu dhuguun mirga ture biyya adda addaatti. Bishaan qulqulluu qabu jedhanii biyya tokko biyya baay'ee keessatti mootummaa isaanii dirqisiisuu danda'u. Biyya Itoophiyaa sana keessatti akkasii hin jiru beekte. Informationii kana isayyuu dinaayii godhu uummanni gar tokko hin argatiin inni tokko argatu jedhu gaari. Amma har'a tokko kanaan baay'ee tokko dokumentii tokko dubbisaa ture. Mootummaan Dr. Abiy poolisii akkasii baafnaa waan jedhu qabxiilee gara 10 immoo 15 tokko baase. Achi keessatti afaan maaliin maxxansu beektaa? Afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziin maxxansanii baasu. Afaan Ingiliziin waggaa isaan maxxansan eenyuuf baasanii? Faranjiif baasanii? Moo warra naannoo uummata biyya sanaadhaaf baasan? Isaaniidhaaf faranjii irraati gargaarsa argatu faranjiidhaanii akkas gooneerraa jechuudhaaf dabaasu. Dubbiinsa maalinni sammuu isaanii keessa politikaa biyya sanaa keessatti uummata tajaajila hin jedhutu hin turre. Uummata tajaajila hin jedhu waan dhufu uummanni tokko mootummaa isaa ofiisaa otoo filateera ta'eeti. Otoo ofiisaa filateera ta'e gaafa filmaata dhufuura sana jiruu koo sanarraa na dhari'u ta'a. Kanaaf dhimmeetaan uummata sanaaf hojjedhan jiraata ture. Garuu biyya mirgi sana uummata tokko teksaamultuu zaawwatan jirratti waan akkasii sun hin jiru beekteen. Warri amma aangoorra jiran carraa uummanni Oromoo falmee dhiigee du'ee achiin isaan gahe. Amma isaan yaadaa jiran akkamittiin aangoo sana tikfadhaa akkamittiin achi sana turaadha malee uummata sana akkamittiin tajaajilaa jechaa hin jiran. Ammoo suma deddeebiseen kaasa. Uummata tokko kan taate tajaajiluu dandeessu ogeessa walitti fiddeeti beektee. Ogeessota walitti waa beekan, waa hubachuu danda'an, waa xiinxaluu danda'an walitti fiddeeti. Callumattee warruma kara deemtuu waa'ee xiinxaluun arguu hin dandeenye, waa'ee waa hubachuu hin dandeenye walitti fiddee garamitti kan deemu jette jaamaan eessatti gaggeessa gara boollaatti gaggeessa malee gara qarummaatiin dubbii ilaaltee gara fuulduratti kan deemtuuf gaggeessu. Kana beektee warri beekanis hawaa gochuu danda'an mirgi isaanii yoo eegamedha. Yoo ta'uudhaa baate warri aangoo qaban jedhan sana tole akkuma isin barbaaddan haa ta'u jedhanii deema. Amma fakkeenya tokko asitti nima beektaa yeroo waraana addunyaa lammaffaa Stalin Soviet Union Inglishaa ture Stalin naannoo Red Square jedhamee waamamu achitti hoteela tokko ijaarraa jedhaniini ijaaraa maarree jedhanii injiraniin tokko dizaayinii godheetti lama dizaayinii godheetti han barbaade keessaatiif fudhadhuu jedheeti kennaafi. Stalin ilaaleetti lachuu jaallate lachuu irrattuu mallatteesse. Injinarii sun deebi'ee lakkii baajetiin nuyi qabnu tokkoof qabna malee lachuuf hin qabnu lachuu irratti mallatteessu jechuu danda'u ture. Kuni maal jechuudha? Bakki mirgi dhala namaa hin jiraannetti warri beekanis qaroo ta'anii dubbii qaroo sana himuu agarsiisuu hin danda'an. Hin sodaatu beekte bir'uu keessa jiraatu isaaniitu waan ta'eedhaaf. Kanaaf mirga dhala namaa tikfachuun mirga dhala namaa jajjabeessuuf biyya sanaaf social medicine fayyaa hawaasummaa sana nuu fidaa. Warri politikaa gaggeessan kana hubadhaa. Isinis yoo jaallattanis yoo jibbitanis seenaa keessatti ni gaafatamtu warra ni gaafatamuu baattanii mirga dhala namaa isa jedhu sana sammuu keessanitti qabadhaatii poolisii baasaa. Malee
halagaan maannaan jedha kama afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziin baasan sun halagaan maannaan jedha malee ummata sanan tajaajila jedhanii poolisii baasaa hin jiran. Amma telefoonaan bilbilanii argamutu jira beekte information barbaadan kana bilbilaa jedhu. Uummanni miliyoonii meeqa kana argachuu hin danda'u. Kuni beekte uummata tokko qoodanii balaaf saaxiluudha. Jaallattanis yoo jibbitanis yoo seeraan har'an gaafatamtan taatanii gara fuulduraatti seenaatiin ni gaafatamtu. Waan akkasii kun fudhataman qabu addunyaa kana keessatti. Uummata tokko beekaa saaxiluu jechuun information argatiin jechuun beekaa balaatti saaxiluu jechuudha. Itti gaafatamtu jechuun barbaada daddabalee. Har'a yookiin boru itti gaafatamtu. Genocide jiru fakkaatu wanti sun. Exactly. Dubbiin beektee genocide dhugaa jennu maal ni beektaa? Uummata tokko waloodhumaan balleessuuf tattaafatu jechuudha. Okay? Maaliif isaan balleessu jettee uummata waanuma isaan uummata tokko ta'aniif waan tokko ta'aniif yookaan immoo eegumsa fayyaa gaa inni beektee eegumsi fayyaa hundumaa fayyisuu yaaluudha. Medical doctors tokko tokkootiin fayyisuu yaalu. Public health garuu hundumaa fayyisuudhaaf tattaafata. Kanaafuu public health eegumsa fayyaa uummata naannoo tokko irratti dinaay gochuun okay? Information argatina jechuun balaatti saaxilamaa jechuudha. Genocide irra alamitan jechuun kanadha. Maaliifi information is meeshaa nuyi har'a qabnu akkuma kaase tallaalliin qabnuu fi dhukkuba kanaadha. Dhukkuba wal'aansa kennuu fi hin qabnuu fi dhukkuba kanaadha. Hannuyi kennuu dandeenyu garuu dhukkuba kana dhaabuudhaaf yookiin balaa kana xiqqeessuudhaaf informationii kennuu danda'uutu nutti jira. Informationii argatinaa jechuun uummanni sun haadhumu jechuudha. Uummanni sun haadhumu jechuun immoo wanjala caalu taasisuudha. Genocide jechuun kanarraa wajji wal qabataa. Kanaafuu itti yaaduun isaanitti jira. Jechi koronaa vaayirasii lama qabna. Tokko kanadha. Gayaan koronaa vaayirasii wajjiniin uummata tokko wal qabsiisuun beeki. Hitler uummata Jiwushii akka himetti qaba beekte. Akka silmii akka parasite nama nyaattu godhee kaa'e. Uummata Rwanda keessattis Tuusii akka bararoo wayiitti godhanii kaa'anii kokoroch jedhanii kaa'ani. Uummata Oromoo poolitikaa isaan fudhatan adda wanta yaadaniif jecha koronaa vaayirasii wajjin wal qabsiisuun isa kana wajjin adda miti. Warri jecha kana haasoo kana haasa'an har'a yookiin boru itti gaafatamu. Uummanni keenya han barbaadu nagaadha. Social medicine jedhu poolitikaa waa'ee nagaa odeessu. Politika waa'ee fayyaa odeessu. Politika waa'ee mirga namaa odeessu malee vaayirasiidha jedhanii koronaa vaayirasii lamatu jira. Tokko kana gaajani balaa guddaa qaba. Akkuma boleessi kaase hanga geessaa jiru, handeemsaa jiran warra waa argan miti. Ofii isaaniiyyuu warra rakkina adda addaa qabaatan turantu biyya sana gaggeessaa jira. Kuni balaarra nu geessisaa. Otooyyuu warra waa argotoo ta'e uummanni addunyaa yeroo Chaayinaarraa filaayitii irraa dhaabaa turan sana biyya sana keessattis dhaabata ture. Hamma dhiyoo kanaatti itti fufeeti jira. Biyya sana keessatti 9tu jira jedhama malee no rekoordiin hin jiru biyya sana keessa akkuma beeknutti. Eenyu nama meeqatu cheekaappii godhachuu dhaqa. Nama meeqatu laboraatoorii meeqatu jira. Amma saa booddee kanan dubbisaa ture. Namoota shakkaman jimmarraa laboraatoorii teestiidhaaf fuudhaniiti Finfinneetti arganne. Laboraatoorii teestiin yookiin bakka tokko dhagaa qabaachuu ta'a. Inni iyyuu beekte guyyaa 3 guyyaa 4 fixa waan argachuudhaaf. Asumayyuu akkasitti jira. Kana iddootti balaa guddaatu ta'a.
mootummaan biyya sanaa akkatti yaadu jijjiiruu itti jira. Fayyaa poolitikaa fayya qabeessa ta'uu gaggeessuudhaan ittiin jiran jedhuuf kanaaf inni bosona. Baay'ee galatoome Dr. Beenyaa. Mee Obb Jamaal. Waa'ee mana hidhaa fi waa lama lollutti qabeetti kaasa. Inni tokko akkuma sila dubbadde vaayirasiin kun bal'inaan uummata Oromoo kan inni miidhu. Maaliif Finfinnee naannoo Oromooti. Uummati keenya naannoo Finfinnee jiru hundumti isaa dhufee Finfinnee keetti nagadatee fudhatee galaa achi mi'a biteetu dhaqee baadiyyaatti nagadaa. Yeroo magaalaa sana keessa galu daataan namni kanatti kontirool godhu waan hin jirree fi dhukkuba kana fuudhee gara baadiyyaatti deemachaadha. Kan inni gara yaalu miidhu uummata keenya, uummata Oromooti biyya sana keessatti. Karaa biraatiin immoo kan biraani mana hidhaati. Waa'ee mana hidhaa amma ijoolleen Oromoo qofaan ilaalcha siyaasa isaaniitiin almost gara 20 ta'u mana hidhaa kan jiru jechuudha. Isa bara yeroo wayyaanee sana jirtu wajjin almost waluma qixeera. Garaagarummaa sana hin qabu. Siyaasa godhatanii utuu hin ta'in kana deeggartuu sana deeggartu jechuudha nama har'anii mana hidhaatti naqu. Mana hidhaa sana immoo yeroo hidhattu mana hidhaatti yeroo naqanii akkasittiin walitti akka kuntaalaatti kanatti ciistu halkan mana hidhaa keessa hin tureen mana hidhaa wayyaanee keessa waan hin turee fi sanarraa addan ta'uu isaanii kanaas. Mootummaan fakkeenyaaf Kanaadaa inni afuratte Ameerikaa inni afuratte warri isinillee ilaalcha siyaasaatiin hidhamani. Warri Kanaadaa fa'aa warri Ameerikaa fa'aa warra yakka hojjetanidha. Warra yakka hojjetan iyyuu kumaatamaan gaddiisaa jiru. Irraa nama fakkeenyaaf inni fudhattee warruma ilaalcha siyaasaa qaban gara 80 oliiti kan isheen gaddiiste. Dr. Abiyyuu garuu dheengadee yeroo inni haasa'u gana mana hidhaa balbal'isaniitu walirraa bubbutanii hidhuudhaaf qophaa'aa jiru. Uummata kana gaddiisuu dhiisanii. Mana hidhaa keessatti akka isaan uuman godhachaadha. Karaa tokko dhukkubni kun iyyuu kan inni itti faca'u uummata Oromoodhaa fi walumaa galatti balaa hamaadha. Mana hidhaa keessa uummata keenya sababa tokko malee rakkina tokko malee badii tokko malee akka tokko malee kumaantama mana hidhaatti galanii jiran immoo amma iyyuu ganaa falliin argamee jira. Ganaa mana hidhaa babal'isneetu isaan immoo gargafa fageessinee hiina waan jiru fakkaata. Akkamitti ilaaltanii? Baay'ee galatoomii kan duraa sana xiqqoo isii waa adda adda balee natti tola. Rakkoon gurguddoon nuti biyya san keessatti arginu ilaalcha mootummaan Itoophiyaa mataa ofiitiif akka mootummaatti qabu namoonni aangoo irra jiranii fi biyyaa fi uummata waan jedhuuf kan qabutu rakkoo guddaa qaba Itoophiyaa keessatti hundumaan. Rakkooleen amma nuti irraa dubbannu kun hundumtuu sanii walitti hidhama. Itoophiyaa keessatti namni aangootti dhufu bifa adda addaatiin aga seenaa isii quba qabaannetti Abyssinian political culture seenaa Abashaarraa dhufee nam tokko maatii tokko keessaa waaqatu na filee hunduma keessa nu akka bulchuuf biyya sanatu isinii kennaa seeratu sana isinii kennaa heeratu isinii kennaa kan jedhu sirna kanaan yeroo dheeraa Abyssinian of jalatti nama hacuuccee qabdee bulchaa turte. Sirni kun fundamentaalii haqarraa illee hin jijjiiramne sammuu namaa keessatti theoretically waan jijjiirame haa fakkaatu malee sammuu namaa keessatti akka inni hin jijjiiramin tokko ragaan guddaan maaliin Dr. Abiyyi gaafuma galma Minilik seenu haati tiyya nugusa tahuu naaraagdee jirtii anis nugusa tahaa kan jedhu abjuu kanaan dhufe jechaadha. Sirna nam tokkeen bulchuudha. Sirna nam tokkee kanatu yoo hundaa biyyis kiyya, uummannis kiyya, seerris kiyya akka barbaade gochuu kan danda'u ana kan jedhutu mataa keessa jira jechaadha. Namoonni akka nam tokkeen nama bulchan kun. Kanaaf yeroo ajjeesanis, yeroo hidhanis, yeroo intarneetii irraa kutanis, yeroo telefoona isaanii irraa kutanis isaaniif waaqa malee namni biraa biyya san keessatti kan dandeettisanis qabu. Kan mirga sanis qabu hin jiru jedhanii of yaadan jechaadha. Kun wallaalummaa daangaa malee guddaa hiddee gadi fagoo irraa madda jechaadha. Addunyaa kana keessatti namni tokko beekaa fedhe yoo ta'e an expert in his own field. Fiildi ofiitiin fiildii ofii baratanii haga fedhe beekaa yoo ta'e fiildii biraan beeku. Fakkeenyaaf namni roopilaa oofuu danda'u tokko pilot is not a medical doctor. So namichi roopilaa oofuu danda'u. Ija nama dhugu jedhu kun tokko wal'aansee jetteen ija wal'aanuu hin danda'u. Ija ofiitu wal'aanachuu hin danda'u. Roopilaa sanis oofuu hin danda'u. An engineer is not a medical doctor or engineerri mana fooqii babbareedaa ijaaruu danda'u. Roopilaa oofuu hin danda'u yookaan ammoo ijaaruu hin danda'u. Biyya keenya keessatti even experts limited knowledge garuu deep akka qaban hin hubatamne. Mootummoonni aangootti dhufan hundumaa yeroo hundaa wanni isaan haasa'an anatu waa hundumaa beekaa isa jedhu kana. Biyyi amma yoo agartan yeroo hundaa waa'ee miidiyaa itti kaafte isa malee beekaan hin jiru.
yaada injiinaringii yoo kaafte isa malee beekaan hin jiru. Waa'ee diinagdee yoo kaafte isa malee beekaan hin jiru. Waa'ee meedisinii yoo kaafte isa malee beekaan hin jiru. Waa'ee diinagdee yoo kaafte isa malee beekaan hin jiru. Akkasitti uf yaada. Waa'ee intarneetii fi waa'ee dhukkuba akka amma duraa dubbannu kanas yoo namni itti dubbatu anatu beekaadha jedhee waan uf yaaduuf rakkoo inni fiduu danda'u hubataa hin jiru. Hundeen rakkoo kana wallaalummaadhaa kan jedhu. Akkuma amma haasahaa jirru dhukkubni kun biyya tokko keessatti nama 627 guyyaa tokkoon ajjeese. Lakkoofsi kun lakkoofsi xiqqaa miti beek. 27 nu xiqqaa miti. 600 immoo hagam baay'ee akka ta'e ilaali. Namni 7 iyyuu xiqqaa miti, namni 1 iyyuu xiqqaa miti. Biyya keenya keessatti isayyuu biyyattiin biyya guddatteedha. Xaaliyaanii nagartee. Biyya baay'ee guddatte. Biyya guddatte. 800 iyyuu actually. In one day. In one day. This is very sad situation laal. Biyya keenya keessatti amma dhukkubni kun argame kan jedhan dura nama Jaappaanii baadiyyaa keessatti magaalaa miti naannoo Arsii keessatti. Baadiyyaa keessatti immoo uummanni keenya odeeffannoo qabu bakka inni dhaqa jedhan san jechaadha. Gara nama 300 wajjin dhibbaa'u namichi kun wal qunnameera jedha. Namoonni kun qoratamanii jiru. Fayyaadha achirraa kan hafan kan jedhu kun hin jiru jechaadha. Magaalaa Finfinnee keessa iyyuu miti even keeziin duraatu argame kan jedhamee himame jechaadha. Haala kanaan yoo ilaaltu uummanni baadiyyaa jiru hanga ammaatu kadhume iyyuu meeqa akka ta'u namni beeku hin jiru. Kana hunda wallaalummaadhaan irra taa'anii namaa fi akka amma duratti Dr.Benyaan jedhe san namaa fi vaayirasii wal qixxeessu jechaan jenoosaaydiif qopheessu jechaadha. Akkuma vaayirasicha balleessitu namas balleessuuf mirga qabdaa. It is destined to be eliminated. Akkuma vaayirasiin baduu qabu namichis baduu qabaa. Haasaa kana taayee qofarraa miti kaagartu. Dr. Abiyyi irra deddeebi'ee yeroo haasa'u wanni dubbatu tokko maalinni araminaa sindeen kan qalaaqilan kamaatfaat aramuun hin naqlaalleen jedha. Namni inni arami jedhuun kunis nama jechaadha. Namoota akka aramaatti namarraa gadi buusee aramaatti gadi xiqqeessee yoo dubbatu argita jechaadha. Isa qofa miti kana qofa illee hin jenne inni manaa fi quniccaa'uun kabeet gaa annaqqaatti lima. Laal duratti waa'ee bararoo kaase Dr.Benyaan warra akka Rwaandaa keessatti. Ammas Dr. Abiyyi hagammaatu poolisiin isaa maali? Namaa fi bararoo, namaa fi silmi, namaa fi raammoo walitti qixxeessee yoo ajjeesanii suni raammoodha, yoo ajjeesne suni aramaadha kan jedhu kana definishinii kana already ilma namaatiif kennanii jiru. Rakkoon kun maalirraa walii hidhama? Rakkoo beekumsaati. Fakkeenyaaf haa jennuuti naannoo amma nu jennu kanatti bakka intarneetiidhaa fi kominikeeshinii hin jirretti nam tokko yoo dhukkubsate. Yoo dhukkubsate immoo namni kun ka'ee gabaa dhaqe naannoo ollaa isaa. Ollaan isaa immoo ka'ee gabaa biraa naannoo biraatti hanga Finfinneetitti yoo deemee dhufe. Already warri 4 kiiloo jirullee kan amma hin dhukkubsanne jiru kun illee dhukkubsachaa. So it is not limited to one area. Naannoo amma isaan fixuudhaaf akkuma bararoodhaa fi aramaatitti kenna jedhan san qofattoo toon ta'in bakka hunda ga'a. So wallaalummaan kun isaanis mataa isaanii adamsaa akka jirus hubachuun daangaa malee barbaachisaadha. Uummannis immoo wallaaltota kana jalatti buluun nuun hin malle. Jarri kun otoo beekaa ta'anii haala akkasii kana hayyamanii dhukkuba guyyaa tokkotti nama 800 biyya tokko keessatti ajjeesu biyya keenya keessatti affeeranii bakka odeeffannoon takka hin jirretti uummata baadiyyaa keessa jiru irratti lola genocide sanyii duguuggaa labsuudhaan wal qixa ta'uu hubatee uummanni dhiiruu danda'uu qaba tokko kana. Lammaffaan kan hidhamtootaati. Akkuma ati jette biyya keenya keessatti manni hidhaatu tokkoffaa lakkoofsi namni itti hidhamu baay'eedha. Lammaffaan mootuyyuu bakka xiqqoo takkatti nam 50 hidhan. So dhukkubni kun immoo kan jedhamaa jiru namni bakka mana hidhaatii miti mana hidhaatiin alattu aluma wayita karaa deemtuyyuu meetira 2-3 nama biraatirraa fagaadhu sin jedhan alatti mana hidhaa keessa haa taa'u kanaaf jechaadha. Mana hidhaa biyya keenya san keessatti mootuu nama 50 bakka takkatti yoo kedhan ta'e namni 100 sun bakkuma takkatti dhumuuf deemaa jechaadha. Akkasuma immoo ruumii biraatti illee ni dabra. Kuni hundumtuu arganii jennaan addunyaan biroo akkuma tamma duratti kaafte kana warra Iraan faati gara nama 85 mana hidhaatii gadhiisanii jiru. Biyyoonni biraatti illee akkasuma hidhamtoota mana hidhaatii yaasaa jiru. Biyya keenya namni durumayyuu balleessaa malee hidhama. Wanni si ajaa'ibu beekte yaadattu bara wayyaaneedha. Nama balleessaa malee gara 100 hidhanii balleessaa keenya jedhanii booda dhiifama gaafataa turan. Bara Dr. Abiyyis kanuma jira. Balleessaa malee hidhaman, balleessaa malee ammootu du'aaf amma saffeeramaa jiran jechaadha. Fakkeenyaaf nama baay'ee otoo keessa fagoo hin deemin Koloneel Gammachuu Ayyaanaa balleessaa takka malee akka hidhamee fi ji'a tokko guutuu mana hidhaa akka ture. Kan silaa balleessaa qabu Dr. Abiyyi kan hidhaa galuuyyuu inni ala taa'ee sababa isaatiin kun akka hidhame argineerra jechaadha. Ammas hidhamtoonni Oromoo kan mana hidhaa keessa jiran tokkoffaa balleessaa malee hidhaman. Lammaffaa akkaataan amma itti qabamaa jiran dhukkuba kanaa wajjin waliin qabamee haadhumanii jarri kun siyaasaadhaan nu faallaa jiru. Vaayirasii biraati isa jedhan sayyoon ta'in yoo saniin ala kan ta'u taatee dhugaadhaan haqa namaatiif ilma namaatiif kan dhimman ta'e nama hundumayyuu gallakkisuu qabu durumayyuu garaagarummaa ilaalchi siyaasaati malee badii tokkoof hin hidhamne. But
I don't think the government will do it. Amma beeytee amma nuti waan gaarii waan silaa tahuu malee hawwineet dhugaan silaa waan gaariin kana jenna malee mootummaan biyya sanii mootummaa wallaaltu taate. Please don't forget this. Namni wallaalaan biyya balleessa malee biyya hin tolchu. Itoophiyaa keessatti guddinni maaliif hin jirre? Fundamentally. Tokkoffaa biyya keenya keessa mee akkanumatti ilaala. Namni yeroo high school qormaata fudhatu the best students go where? Medicine dhaaf engineering dhaaf field adda addaa baratu. Sadarkaa itti aanutti mootuyyuu field biraa baratan social science waan fudhatu. Kachitti aanetti mootuyyuu barsiisaa fa'a. Achiin booda mootuyyuu baay'ee kufe wattaaddara ta'a. Itoophiyaan maaliin bulti? Wattaaddaraan bulti. Wattaaddara jechaan maaliin warra duraa qormaataan darbuu dadhabe warra silaa agartee beekumsi isaanii baay'ee xiqqaa ta'etu carraa jireenyaa waan hin qabneef wattaaddara ta'a. Waggaa 150 kana guutuu Itoophiyaa wattaaddaraan bulaa jirti. Minilik wattaaddara, Haile Sillaasee wattaaddara, Mangistuu wattaaddara, Mallas wattaaddara, Abiyyi wattaaddara. So Ethiopia is basically being governed by ignorant people. Biyya ignorance keessatti hundummaatu keessatti immoo beekaan jibbamaa. Haasaa Dr. Abiyyi dhiyeenya kana godhee agartanii haatan taate nuutu irra biyya bulchuu beekaa warri Dr. Professor jettaniin kun qabalee takkayyuu warra hin bulchine jedha. Nama ajjeesuun, nama hidhuun, nama biyyaa baasuun bulchuu miti. Biyya balleessuudha malee. Bulchiinsi gara guddinaan nama fidu jireenya hawaasaa wayyeessu. Namni dhukkubarraa akka baraaru ta'uu godhuu danda'u, diinagdeedhaan sooromsuu danda'u, fayyaan isaa eegamuu danda'u, barnootaan beekumsi guddachuu danda'u. So the ignorance is what is governing in Ethiopia. Rakkoon guddoon jirtu wallaalummaatu anatu biyya bulchaa jira jettee uf labsitee beekumsa irra dhooftee jirti. Namni yoo dhumus yoo ajjeefamus akkuma amma jenne kana bombiidhaa fi raammoodhaa fi wannaadhaa waliin likkanii ilma namaa kana they categorized human beings into animals and plants. Rakkoo wallaalummaa kana akkamitti ofirraa jijjiirraadhaa walitti hidhamaa kan mana hidhaatis kan uummata guutuutis hanga mootummaa wallaalaan kun achirraa hin bannetti balaan dhufu kana caala hammaataa deema. Uummanni keenya dammaqee ofii isaatti wal tiksuu qaba jechaadha. Amma yeroo ammaa kanatti in fact it is very troublesome. Hiriira bahuudhaaf illee rakkisaadha. Uummanni bahee waliin bahuudhaaf. Garuu sagalee iyyuu hin danda'a. Miidiyaa isaa irratti dubbachuu hin danda'a. Miidiyaalee jedhan irratti mootummaan kun daddafee intarneetii akka gadhiisu, daddafee telefoona akka gadhiisu, akka walgahiin gurguddaan kaadiree isaa hin dhoofu kun uummata keessatti faca'aa hin deemne. Mannidhaa akka namni manadhaa keessaa akka bahu uummanni sagalee isaa miidiyaalee irratti dhiibbaa gochuu ni danda'a. Otoo mootummaan Itoophiyaan dhimminiif beeki warra faranjiitu dhimmee uummata keenyaaf iyyaa jira akkuma duratti jenne Amnesty International, Human Rights Watch, World Health Organization. Otoo uummanni kun hundi iyyuu ukkaamsanii irra taa'aa jiru rakkoon akkuma jedhe rakkoon wallaalummaati. I don't know how to solve this. It is very tough. Kanuma nan mul'ata gaan hin beeku gaa dubbiin. Dr. Benyaa health care system isa irratti akkati waa commentii gootu barbaada. World Health Organization ni qabxii jaan tokko kaa'e akka namni ittiin protectionidhaaf akka namni ittiin of eeggannoodhaaf kanarraa jechaadha. Isaan kana keessa harka dhiqannaan ni jiranii, social distancing ni jiranii, ija ofii ol qabuun, respiratory hygiene ni jedhan jiru, wallaansa barbaadachuu, odeeffannoo garaagarii qabaachuu, waa intarneetii fi telefoonaa kaafni irra jiru. Amma ilaaltu daataan isaan amma kaa'anii nama 9 qofaadhaa kan jiru lafa kaa'anichaa. Tokkoffaa biyyumti ala warrumti baay'ee advaansed ta'anii meeshaa ittiin teestii godhan dhabanii baay'ee rakkataa jiran iddoo baay'eetii. Wantichi immoo waan guyyaa lamatti qabuyyuu miti. Siiftameen isaa immoo amma mujii jijjiiramaa namarraa namarratti adda fakkaataa dhufeera. Amma wanti haaraan agartu inni kaan har'a inni akka utaalootti qabee guyyaa 9 booddee yeroo inni isa ta'e argamutu jira jechaadha. Laabteestii garaagarii godhanii. Harka dhiqannaa fudhatan fakkeenyaaf Obbo Jawaarii fi Dr. Abiyyi jedhanii ilaalte gadi ba'anii harka dhiqatu. Kan bishaan harkaa buusuuf hin nama joogiidhaan. Waan keessatti dhiqatanii saamunaa mochuma kee fuudhanii immoo deebisanii harka ittiin dhiqatu. Bishaanichas immoo achumatti dhangalaasu lafa inni dhaqu hin jiru bishaanichi. Lafoo sanatti jechaadha. Wantichi immoo dropletidha. Social distancing jennaa galte namni waan nyaatu hin qabu, waan dhugu hin qabu, day to day jireenyi isaa kanaaf gabaa dhaqachuun bahee waan dhumaa argachuun dirqama. Kan inni ittiin jiraachuu jechaadha. Social warfare isaanii baay'ee zeeroodha waan ta'eef. Social distancing gochuun baay'ee rakkisaadha. Ija wal qabuun kun egaa harkuma xuriidhaan wal qabu amma dheengadda immoo ilaalte karaarra dhaabataniitu alkool beesdii sana namaa kennu.
Isheen dhaabattee laattu social distancing qabdu bukkee ma dhaabbatteetu distancii silaati requirement sana itun guutin dabarsanii kennu jechaadha. Wal'aansi hin jiru lafitti keessee nama wal'aantu hin jiru akkaataa teestii gootu hin jiru biyya sana keessa utuma jiraate iyyuu immoo amma ani 2000 sila waa tokko kaasee turte. Dhukkubi tokko innaa ka'e teestii gochuudhaaf iyyuu baay'ee rakkisaa waan ta'eef. Ana maal tokko biyya dhaqeen mucaan koo dhukkubsattee naan hin geesse wal'aansa. The top hospitaala jedhanii Finfinnee keessa. Mucaa xinnoodhaaf. Laaboraatoorii godhanii waan hundumaa godhaniitu mucaan kee UTI qabdii naan jedhan mucaa waggaa 5 Ana waa'ee medikaalii waan beekuuf siitimii UTI tokko irratti waan arginee fi badaa addanaaleen fudhee deebicha. Otuu mucaa sana antibiyootikii kenneeraa ta'e mucaan sun akka isheen balaa isheen rabuu dandeessu ilaaliif egaa. Iddoo biraatti geesse hydrate taateetti mucaanii environmentii sana overall mitaateetti kan isheen taate. Laaboraatoorii guddaa qabnan isaan jedhan mataan isaallee akka hin accurate hin taane sitti himaa jechaadha achi keessaati. Kaleedha jedhanii waan meeqa godhanii deebi'ee kalee ta'uu yeroo inni didu argita jechaadha namoota baay'ee keessaa. Yeroo teessi kan hundumaa ilaaltu health care systemiin biyya sanaa maal fakkaata akkamitti ilaaltame? Dhuguma dhukkuba kana nama baraaruu fi qophaa'aadha. Galatoomii obbo Solomoon wanta baay'ee kaafte beekte otoo achi dhaqeen dura waan tokko keesii tokko suttan hima. Waa'ee duraan dhuftee waa'ee biyya sanaa qorachuu jalqabe yeroo waa'ee HIV AIDS irratti qorachuu jalqabe. HIV AIDSiin kun dippiloomatii tokko jedhuun argee otoo kana qorachuun dhaqeen dura. Dippiloomatii kun maal argaa laayibrarii keessatti argeeti nama Itoophiyaa ta'u kun argee waa'ee maalii irratti qorachaa jirta innaan waan qorachaa jiru time. HIV AIDSiin turre. Waa'ee HIV AIDS qorachuu si ture naan jedhe. Maal jennaan biyya keessa nama balaa irra geessaa jiru isadhaa gara fuulduraatti naan jedhe. Dippiloomaat. Maali gimme more detail caalaa kenneef kan jedhu maal jedha beektaa? Gaafa mootummaan dargii kufu milishaa dargii waraan dargii yogguu isaanii qeesaanitti akka isaan galanii fi qopheeffatanii warri dippiloomatii maal jedhanii balaatu jira balaa qabu warri kuni lakkisaa hin arginaa waraanuma keessanitti qabadhaa malee jedhuuni. Jedhaniiti konveensii gochuu amansiisuu dadhabanii warra TPLFiiti. Maal godhanii saampilii fudhatanii dhiiga isaanii. Waraanni isaanii sun waraanni dargii sun baay'een isaanii HIV positive turani. Garuu TPLF maal jedhanii gonkumaa isaan dide waraana keessatti isaan namni fannu mana isaanitti hagalanii jedhaniin. Kanarraa kan ka'e maal ta'e beektaa? Balaan HIV AIDS waraanni dargii sun fudhatee mana isaatti galee balaa hammanan jedhamne san uummata sanarra geessise. Maal jechuu barbaadetaniin? Waan lamatu jira achi keessatti beektee. Tokko warri milishoonni sun dargiitu mirga isaanii cabsee furii mirga isaanii isaan cabseeti otoo isaan fedhii isaanii malee waraana keessatti isaan gashi. Achittis immoo balaa jiru kana ittimuu beekuun mirga isaanii ture beektee mirga isaaniitu cabe. Sadaffaa immoo yogguu isaan qe'ee isaaniitti deebi'anii galan sana uummanni qeettare suni balaa akkasiitti dhufa. Jedhu sana ittimuun isaaniitti ture akka isaan of eeganiidhaaf. Fakkeenyaaf dubartiin tokko abbaa manaa kun naa dhufe jettee eegaa jirti. Inni garuu dhukkuba sanaatti faalamee hin beeku waa'een isaanii hin beekan. Kanarraa kan ka'e dhukkuba sana fudhatanii galaniiti balaa guddaa uummata keenyarra geessisan. Otoo poolitikaan biyya sanaa naga qabeessa otoo ta'e fayya qabeessa otoo ta'e namoota hedduu balaa kanaan gaaga'amantu fayya qabeessa ta'anii jiraatu turanii. Politika biyya keenyaa wajjin wal qabachiisuu barbaadanii. Waa tokkotti siida balaachumatti ittiin ceenitti jedhamuudha. Yeroo biyyatti ijoollee fuudhee deeme faamilii dookterii tokkotu addana jira biyya kana keessa. Waa'ee health care biyya lafaa hunduma ishee beeka. Wanta inni warri na godhe tokko bishaan bootiliidhaan gurguran akka bitteen dhumnee naan jedhe. I said, why? Nama biyya kanaati adiidha. Biyya Itoophiyaa sanaati warri bishaan gurguranii marfeedhaan itti naqanii bishaan siildi godhu waan ta'eef balaarra buusa ijoollee keenan jedhe. Yes, dubbiin akkasii beektee biyya kiraayisiin jiru beektee biyya social problem hin jiru. Biyya political problem birooti social problems falfaan qabata beektee.
Kanaafi politika fayya qabeessa social hawaasummaa fayya qabeessa an barbaachisuufi itti gaafatamummaatu hin jiru mataarraa bakka hin jirretti gooda jiraachuu hin danda'u. Warri politikaa akkuma kan dura kaafne warri politikaa uummata tokko akka aramaa jibbamaa godhee kaasaa ta'e akka vaayirasii godhee kaasaa ta'e inni godaasi akkasumatti yaada beekte. Kanaafuu achii ka'an jennuun Oromoo maal jedha beektaa? Bofa mataa dhayii jedhani. Mataan yoo qulqullaa'e mataan yoo wayyaa qabeessa ta'e inni kan wayyaa qabeessa ta'a. Politikaan biyya sanaa suni sobaaf hannaan ajjechaadhaan roorrisuudhaan yoo jiraata ta'e inni goda jirus akkasuma soba hannaatiin jiraachuutu ga'a. Bofa mataa dudu'aa. Exactly. Kanaaf beekte mataan han jijjiiramuun itti jiru jennuuf kanaaf. Mataaf gaa jennu mootummaan sun mootummaa sobee acha barabbaru sobee ajjeesee fayyisee jiru. Sobee kana godhee hanbiraa godhe. Achiitii yoo itti fufe inni godaa sunis inni rakkataan sunis bishaan akkuma jette kana akkas gochuun hanuma kennamee ta'edha. Achi keessatti maal kaasuu barbaada seeti. Tokko beektee beektonni hammatee tokko jiru waa'ee fayyaa keessa jiruuti. Warri otoo mirga ittiin yaadan sun eegamaa otoo ta'e bilisummaa otoo qabaatan warri waa gochuu danda'an jiru. Garuu bilisummaatiin yaaduuf isaaniif hin ayyamamu beekte. Wanta bilisummaa yaaduuf isaaniif hin ayyamneef politikaan suni maal barbaadaa sanatti yaaduu dhabu. Yoggaa politikaan sun maal barbaadaatti yoggaa yaaduu dhaqani dogoggora otoo hin beekiin dogoggora keessa deemu. Lammaffaa hospitaalli jiran laboraatooriin jiran meeshaatti waa godhan hin qaban. Inni jiru suni akkuma isin jedhe inni jiru suni bilisummaa wanta hin qabaanneef fedhiitti hojjechuu sanatti immoo keessatti sammuu isaanii keessatti ajjeesan. Sammuu isaanii keessatti ajjeesan. Laboraatoorii sana keessatti teknooloojii laboraatoorii ittiin teessii godhan sanatu hin jiru. Kanarraa kan ka'e sadaffaa financial initiatives hojjettee argachuu maallaqa argatan sanatus immoo fedhii isaan caalaatti kan hojjetan isaan hin taasisu. Akkuma Dr. Abiyyi dhiyoo kana kaase Dr. inni mana jireenyaa hin qabani maal hin ta'e hin qaban. Isaan professionaalii haala isaan gochuu danda'an ture beektee mootummaa sanatu kaffaluu fidide malee haala sanatu isa sobuutu caalaa argata. Isa faca barbaruutu naggaadee tujaara ta'a. Inni genuinely qulqulluutiin hojjetu sana horii argachuu danda'u. Prime Minister iyyuu kan ta'u isa barbaru ni. Exactly. Dubbiin achii bade beektee genuinely dubbii politikaa fayya qabeessa fayyaaleeyyii dhugaarratti hundaa'e sana yoo instituushinii tolu ijaarame biyya sanaadhaaf faladha. Akkuma yoo kaafte egaa beektee dubbiin sammuutu jalqaba. Sammuun suni naga qabeessa ta'e political instituushinii. Baay'istee sin jedhin Dr. Benyaa xinnoo. Instituushiniin biyya sanaa suni mootummaan suni uummataan otoo filama ta'e itti gaafatamatu dhufa beektee uummataaf itti gaafatama qaba. Wanta uummataaf itti gaafatama qabuufi uummataaf hojjedha jechuun sun dhufa. Uummataaf hojjedha sun miti amma beektee amma jiru. Akkamittiin achi keessa turaa? Akkamittiin hammaarradhaa horii? Akkamittiin aangoo sana keessatti anumatu beeka. Pointii baay'isa beektee. In fact, public health teaching waa'ee barumsa waa'ee fayyaa kana anatti barsiisuu dandeessu. Warra politikaatiin ta'uun nutti hin jiru beektee warra politikaa isa hataa ture isa nama ajjeesurraayyuu amma immoo takka turteeyyuu waa'ee nagaa kee waa'ee fayyaa kee itti maette uummanni fudhatu. Isa maal jedhu trustworthy institutioniitti barbaachisa beektee waa'ee fayyaa naa himuu dandeessu. Kanaafuu warra health professionals
warra hamma dandeetti isaanii lubbuu namaa faayisuuf tattaafatan sanarraa eegda malee hamma barsiisan eegdu warra politishaanii haa gaggeessan waatti uummata nama reebaa har'ammoo si fayyaada yoo jette walitti nufu beekte uummanni hin fudhatu yeroo akkasii kana public health institution public health teaching trustworthy institution ta'ee mul'achuu jira. Hani waa'ee fayyaa kana barsiisu isaan ta'uutu jira. Amma anaafata nagarraa biyya kana keessatti warri politiciansii warri politikaa gaggeessanii booda dhaabataniitu warra public health institutioniitu fuulduratti as bahee uummatatti hima. Maaliif kana ta'e beektaa? Qorannoo adda addaatu ta'eera. Yeroo adda addaa uummanni han barbaadu isa uummanni amanurraati information fudhatteeti dhaqna isaa godhata. Uummata institutionii isa amantaarraa hin qabnerraa information hin fudhatu beekte filter godha dhalli namaa. Amma jaallanneedhaaf jibbineedhaaf miti. Dhaluma namaa takkasi filter godha. Kanaafuyyuu warri politicians yaada kana wajjin booddee jirrallee hojjechuudhaaf ta'e booddee sanaa dhaabbatan warri waa'ee fayyaa beekan garuu as bahanii haa barsiisan. Qabxii gaashaa kaafte beekte waa'ee mana hidhaa. Hani recommendationiin World Health Organization kennaa jiru meetirii 2 warraa fagaadhaadha jechaa jira. Meetirii 2 warraa fagaadhaa minimum. Walgayii yoo godhatu taatan nama 10 caalaa warra roomii tokko keessatti hin ta'inaadha jechaa jiru. Mana hidhaa roomii tokko kennuufiif ka'aa jira Dr. Abiy. Natti hin fakkaatu. Roomii tokko nama warra hidhaadhaaf yaaruudhaaf yoo ta'e luxury ta'uuf ka'ayyuu. Kanaafu gochuu hin danda'u. Haan inni carraan isaan qabaachuu yoo jiru keessumaatii warra namoota warra politikaa hiikuu qofaatu falasaafii ta'a. Malee mana roomii tokko mana hidhaa nama 20,000tu jira jedhame roomii 20,000 yoo kana keessatti ijaaruuf ka'a natti hin fakkaatu. Kanaafuu haanaan isaan gochaa jiran public health advising kennu gorsa waa'ee eegumsa fayyaadhaaf kennamu jala ala waa hojjechuuf ka'aa jiru. Waa'ee bishaan dhiqachuu sana kaafte. An jedhamaa jiru meetirii 2 warraa fagaadhaadha. Isheen tokkon buustii fi inni tokkon dhiqata. Contrary to the gorsa kennamaa jiru warraa ala. Isuma yume Dr. Benyaa. Bishaan maalum dhiqachuun? Bishaan guyyaatti namni sa'aatii 2 fa'i kan inni argatu bishaan kan inni jiru dabareedhaan inni qabaleen tokko sa'aatii akkasii dabaleen ta'u akkas. Isheen iyyuu corcorji waan jettu jechuudha. Bishaanichumti waan ittiin dhiqatan hin jiru. Amma dheengadda kana egaa tuubboodhaan nama geggeessuudhaaf bakkatti geessanii waalitti nama buusuudhaaf kan isaan qophaa'aa turan kan inni dhagahu. Poolisii isaan baasan keessa. Maasitti agarsiisa mootummaan biyya sanaa waa'ee saba sanaa guyyaa tokko yaadee gara fuulduraatti akka inni qophii hin qabnedha. Isaan waa'ee abbayyaa wal lolu namni waan ittiin harka dhiqatu hin qabu. Bishaan keessaa ta'e. Beekte kana gaa dubbiin. Dubbii isaa hin agarre, dubbii isaa inni dhiibbaa dhukkubni kun fidaa jiru hin beekanii, beekuus hin barbaadanii, warra waa beekuu kana as baasuu hin barbaadan isaanii fakkeessuudhaaf waa goone jechuudhaaf. Fakkeessuudhaaf waa agarsiifne jechuudhaaf. Han isaan agarsiisaa jiran garuu akka hima akka World Health Organization godhaa jedhee agarsiisu miti. Contrary, the opposite. Kanan nama yaaddessu beekte. Balaa guddaa kan qabaachuu danda'utu gochaa jiran. Amma fakkeenyaaf, saamunaatiin dhiqadhaadha jechaa jiru. Wali mucayyoo alkoolii namaa kennitu jettu ishee arganis akkuma argittan. Silaayyuu beektee namni ishee bira darbu meetirii 2 iddoo keessatti waan isheen maaskii waan ishee qabaachuu jiru. Hin qabdu ishiin hin jiru biyya sana iyyuu ta'a beektee. Kanaafi balaan guddaatu dhufaa jira biyya sana keessatti.
hangochuun sin isaanitti jiru gochuun isaanitti jira. Amma resoursiin qabnu jechuu malu eeyyee resoursiin hin jiru. Resoursi akkan jirre otuma beeknu iyyuu hangochuun sinitti jiru han jennu kaafuufis kana. Amma fakkeenyaaf telefoona isa cite kana. Interneetii isa cite kana. Balaa irratti balaa dabalaa jirtu han jennuuf kanaaf. Resoursi bishaan hanqinatu jira. Eeyyee bishaan hanqina jirtu jira sana keessatti. Aadaan umaliyyuu ta'eedha. Bishaanuma isaan hanqina jiru kana keessatti han ta'aa jiru garuu han barsiisamu garuu jiru han akka kennametti akka World Health Organization kennetti ta'uu nutti jira. Inni keessaallee danda'u bishaan argachuu danda'u akkallee innillee lubbuu isaaf baasuudhaaf. Inni kaan immoo iyyuu bishaan ammos barbaachisaa ta'uusaa uummanni akka hubatu gochuudha malee akka fala argataniitti achi dhiyeessuun balaa guddaa qaba. Hubachuun isatti jiru warri politikaa kun isaaniin arganii dhagaanii warri eegumsa fayyaa waa'ee vaayirasii kana beekuu danda'an hubachuu danda'an haa himani. Isaantu beeka. Isaantu rekommendeeshinii sana hordofuu danda'a. Inni warri politicians akkaataa hawaasa keenya iyyuu diilii gochaa danda'an hin beekanii. Waa'ee vaayirasii kana beekuu hin danda'ani. Vaayirasiin kun yoo interesting atu kaafte Bosolamoon. Vaayirasii warra kaan irraa adda vaayirasiin kun. Hin jijjiiramaa immoo jirti immoo ammas moo fardar. Okay? Yeroo baay'ee maalti vaayirasota baay'ee iyyuu aduun waggaa ho'itu vaayirasiin kun dadhabaa deemtee jedhutu jira. Isa sana iyyuu cabsaa jirti isheen kun yamma. Okay? Aduu keessatti bakka aduun ho'aa jiru keessatti isheen nama jiisaa jirti. Kanaafuu iyyuu balaan kun guddaadha. Warri politikaa please lubbuu namaadhaaf jedha. Lubbuu namaadhaaf jedha. Warra waa'ee fayyaa beekutti kennaa isaaniidhaaf dhiisaa isaan akka beekanitti akka ogummaa isaaniitti akka isaan hojjetan haa tattaafatan. Yoo dandeessan qabeenya kennuuf yaalaa. Risoorsii baajetii baasaa malee isaanitti dhiisaa malee warri politikaa harka keessan keessa maradhaatii bahaa. Namaafin vaayirasii walitti hin fidinaa gonkumaa. Namaafin aramaa walitti hin fidinaa gonkumaa. Balaa guddaa qabaa. Yoo dhagaaniidhaaf kana naa dabarsuun barbaada Salamoon. Tole galatoomi Dr.Benyaa Obb Jamaal. Utuma siistamiin isaa gahaa ta'e iyyuu. Fakkeenyaaf fudhadhu. Uummata keenya namoota sirriitti barsiisanii jarri kun namoota karaan itti barsiisamee intarneetiin bahee waan hundumtuu qophiinsa jiraate iyyuu hin jiru iyyuu malee existiiin kun. Tokkoffaa bishaan harkatti inni dhiqatan iyyuu hin jiru. Bishaanuu dabareedhaanii iddoon kaan immoo hin argamu. Nannayyuu namni laga dhaqee dhiqata baadiyyaati. Lammaffaa alkooliin itti kennan jira. Maaskiin hin jiru. Inni kan biraani jireenya. Namni biyya sanaa jireenyi isaa guyyaa guyyaatti. Gadi bahee shunkurtii nagadatee waan nagadateetti waa bitatee nyaatee galachaa. Transporteeshiniin hin jiru. Makiinaa yeroo si bira darbu awwaara fuudhee afaanitti si naqaa deemu. Finfinnee keessaa dabalatee. Diroopileetiin immoo isa lafa bu'ee kanarraatti kontaaktii irra fagaachuu jedhatu miilaan meetirii lama fagaattee deemte iyyuu. Garuu sammuu makiinaan fuudhee sitti dabarsee deema. Maaliif namni akka Kanaadaa fa'aa akka Ameerikaa fa'aa kun ikoonoomii isaanii warra hojiirraa ba'an warra iddoo kan biraatii ba'an kuni waan isaan ittiin mana keessa jiraatan waan isaan ittiin kirediitii isaanii kaffalatan mootummaan fandii guddaatti baaseetu kenna jira. Kana maaliif hin kaasaa fandiin kun isa ta'uu guddinni biyya sana hudhameeti bara dheeraaf kan inni qabatee jiru. Kan inni hudhamee ture mamaa inni mootonni garaagaraa dhufan akka Dr.Benyaan kaasee inni kaan waa'ee ofiisaatii jiraata, waa'ee miilitariitiin jiraata, wallaalaadhaan bulaa. Waa'ee Itoophiyaa jedhanii afaan Itoophiyaa addanaa yeroo baay'ee faranjiin illee biyya beelofte sanaa dhuftee siin jedhanii si arrabsan. Anaan irra gaheera dhaqa lamaan tokko. Baay'ee laakiidhati beela sana keessaa baatee dhufuu yeroo isaas jirantu jirachaa. Otuu kana uummati rakkataa jiru Itoophiyaa yeroo jedhanii faarsanii Itoophiyaa jechuun lafuma sana eeguudha moo Itoophiyaan uummata isaati moo lafa sanaaf uummata isaati moo Itoophiyaa jechuun
mootummaa aangorra jiru aangorratti eegu jechuudha. Mootummaa biyya sanaa waan uummataaf yaadutti fakkaata yeroo teessee ilaaltu. Baay'ee galatoomii waan tokko kan Dr. Benyaan duratti jedhe namoonni silaa beekumsa qaban, namoonni silaa ogummaa qaban, namoonni amanamummaallee uummata irraa argachuu danda'an fuulduratti bahanii dubbachuudhaaf bilisummaan qabanii inni jedhu sun it is really the fundamental issue rakkoon guddoon impaayiritti san keessa jirtu kana. Akkuma duratti tuttuqee hanga tokko biyyi sun yeroo hunda wattaaddaraan bultii wattaaddarri mootuyyuu in terms of knowledge akka beekumsaatitti yoo kalaallu taate yookaan school drop outidha akka Dr. Abiyyi jedhe san yookaan ammoo warra kutaa 12 dabaluu dadhabe fa'aa irra guddinni harki caalaan or maybe sirumayyuu kutaa 5-6 fa'aallee warra hin dabrin jechaadha. Waanuma rasaasaa fi qawwee harkaa qabaniif nama ajjeesuu waan danda'aniif aangotti dhufu jechaadha boodarra deemanii nama ajjeesutu kwaalifikeeshinii biyya bulchiinsaatitti jira fidaan nama jiraachisuu miti biyya dagaagsuu miti biyya guddisuu miti. How many people you killed is something that brings you to Ethiopian political power. Rakkoon guddoon asirraa dhufti. Warri silaa waa beeku bilisummaa wanni dhabuuf maaliidhaaf warri qawwee harkaa qabu wallaalaa waan ta'eef warra silaa waa yaadu san hacuucanii of jala bulchan. Medical doctors are not free. Economists are not free. Warri waa beeku medical doctor bilisaa miti. Social scientistiin bilisaa miti. Economistiin bilisaa miti. Lawyeriin wooka abbaan seeraa ayyichi seeraa bilisaa miti. Wattaaddaratu qawwee qabatee irra dhaabatee ajayyaan jechaadha. Amma beeki kana reflection isaa election board keessatti nagartaa mana seeraa keessatti nagartaa waanuma amma dhukkuba ammaa kanaa wajji walitti qabatee kaadreedhaa fi Dr. Abiyyitu waan dhukkuba kanarra haasa'a malee ogeeyyiin fayyaadhaa ogeeyyiin silaa waan kanarraa beekumsa qaban uummatatti gadi baasanii akka miidiyaarra dubbatan carraan hin kennamuuf maaliif sirnichi wallaaltota dhaadheessuu malee warra waa beekurraa akka hawaasni waa dhaga'u kan hayyamuu miti. It's a whole life like this waan ammatti ta'ee miti. Bara mallas akkas bara mallas yaadattoo taate wayyaaniin akkuma aangotti dhufteen nama 40 yeroo tokkotti biyya tokkotti Finfinnee University qofa keessa doktoroota meeqaa reedte maali jennaan beekan nu barbaachisu nuti warra qonnaan bulaadhaa fi wanna ta'e malee jaraa wajjin firoomna malee beekan nu barbaachisanii magaalaa keessaallee warra magaalaatti warra University keessa jiru hin barbaannu jedhaniira. Bara dargiidha akkuma yaadattan Mayisoonii fi Ahappaa keessatti ijoolleen barattoota ta duraaniin warraaqsaa mootummaa Haile Sillaasee gargalchitee fidde ijoollee barattoota san hunda wattaaddarri walitti qabee fixa jechaadha. Mayisoonii ati ati maaliidha jedhee nama hunda lafarraa fixe. So wattaaddara waan beeynetu biyyattii bulchaa jira. That is the basic problem. Hundeen rakkoo kana. Warri har'a dhaadatu kunis warra namaan konkorochii jedhu yookaan mootuyyuu qunichaadha namaan jedhu kunis warri agartee namaan aramaadha namaan jedhu kunis warri itti vaayirasii namaan jedhu kun wallaalummaa irraayi. The biggest problem we have is ignorance is governing. Ignorance is ruling the society. Amma haala akkasii kana keessatti rakkoon ati gaafatte kun mootummaan biyya ka jedhu kana namaan immoo lafaanii ka ati jedhe kun nama waa beekuuf nama malee wanni biraa wanni tolu hin jiru. Lafti uumaa waaqaati garuu kophaa isii ofii hojjettee oomishuu hin dandeettu. Wanni fedhe qabeenyi fedhe albuunni fedhe yoo keessa jiraate waa takka ofii isiitii of hojjetteetiin waa oomishuu hin dandeettu jireenya namaa wayyeessuu hin dandeettu guddisuu hin dandeettu. Human Development Index jedhanii korri faranjiidha. Waan silaa beekumsa hawaasa tokko ittiin madaalan ka jireenya qananiisaa ittiin madaalan tokkoyyuu lafti kophaatti fiduu hin dandeettu. Ilma namaattu the best capital silaa biyyi tokko hin qabdi jedhan keessaa guddaan silaa ilma namaati. Ilma namaa keessaa mootuyyuu beekumsa sammuudha. Sammuun biyya san keessatti immoo tuffatamaadha. Beekaan tuffatamaadha. In fact kan Dr. Abiyyi faati vaalii godhan ka jarri gatii guddaa kennaniif beekumsa osoo hin tahin yoo ati konkolaataa tokko oofte yoo ati mana tokko qabaatte malee yoo ati akkuma gootee hattee mootummaadhaan walitti dhiyaattee malaammaltummaadhaan naggaadee jabaa isaan jedhan taate malee beekumsaan ekspertii ta'uun kan doktara ta'uun profeesar is not appreciated. Wallaalummaatu wal hidhame jechaadha. So amma rakkoon nu qabatee jiru kan biyyattii tana duubatti harkisaa jiru kan wanti tokko wayyaayuu hin jiraanne kan siyaasaan isaa nagahaa dhabeef akka amma duratti Dr. Benyaan jedhu san siyaasaa nagahaa siyaasaa gaarii oofuu barbaachisa inni jedhu sun wanni dhufuu dadhabeef warri waa beeku qawweedhaan hacuucamee qawwee jala bulaa jira. Qawween immoo hin beektu afaan biraa. Afaan bisiin beektu afaan hammeenyaati, afaan ajjechaati, afaan hidhaati jechaadha. Kana rakkoon hundee kan biyya san keessatti dagachuun nurra hin jirre. So amma waa'ee biyyaa yeroo haasaan irra deddeebanii yeroo hundaa waa'ee wannaa qofa yaadan political boundary. Wattaaddarri hojiin isaa maalin
boundary jawanna siyasa san qofa tiksu ka inni itti leenji wattadaro inni itti leenju maayinne when there is ka alaati humni alaati dhufe biyya kana yoo ka weeraru ta'e akkuma goote godhi tiksi daangaa kan jedhu kan wanni isaa yaadan galgala ganama waa'ee namaati miti is not connected to the people wanni isaa yaadan waa'ee malafaa kana rakkoon guddoon Itoophiyaa nutu tiksaa isin bubburuksine isin ciccabsine warra Itoophiyaa diguu barbaadu jedhanii galgala ganama Dr.Benyaa it is the soul mentality wannaati wattadaraati mentality wattadara ummata mataa keessan qabu lafa malee akkasitti ijaarame jireenya isaa guutuu wanni inni beeku the mental setup sammuun isaa ka ijaarameen kanuma qofa waan ta'eef waa'ee ummata quban qaban in fact jira biratti maalin ummata ajjeeftee fixxe keessattuu immoo yaada isaanii nama share hin goone yookaan immoo isaanii wajjin hin hiranne yoo ta'e ummata in fact Dr.Benyaa dhoksaadhaan jira jedhanii walgahii jarratti Itoophiyaan akka hin diigamne nama miliyoona 2-3 wareeguudhaaf qophiidha lolli dhufa biyya kana keessatti warri nama mormu lola kaasuu malu garuu yoo lola kakaasan ta'e nama 2-3 nama miliyoona 2-3 illee fixuudhaaf qophiidha jedhan he doesn't care miliyoona 2-3 jechaan biyya biraatitti namni 400 biyya namni 500 biyya waan ta'eef amma gaarakkoon jirtu waan wallaalummaan beekumsaa wajji wal faana wal afoo dhaabbattee qawweedhaan nama bulchaa jiraniif wallaalummaan olaantummaa waan argatteef beekumsi hacuucamaa waan jiruuf rakkoon Itoophiyaa furachuu dadhabde jechuudha. The empire, the whole empire. Fayyaan amma jennu kunis kanaa wajji walii dhamaadha. Hidhamtoonni amma mana hidhaa keessa jiran jennu kunis kanaa walii hidhamaadha. Waa'ee biyyaa tiksinaa fi namaa fi lafa agartee ilmi namaa lafa jennu kana caalaa barbaachisaadha. Yoo namni asirraa dhume lafa kana abbaa biraatti fudhachuu danda'aayyuu yoo jarri ummata fixan beeki namni boru ganama namni ollaa yookaan kafa goollee faranjiinis dhaqxee lafa san fudhachuu ni dandeessi. So priority must be given to the people. Ummataaf kennamuu qaba. Amma rakkoo amma jiru kanaa wajjin yoo walitti qabnee ilaalle Ethiopia even in its best performance haguma feeteyyuu waan gaarii mootummaanuu otoo yaadeyyuu rakkoo guddaa jira. Fakkeenya budget rakkoon amma jennu kun rakkoo xiqqaa miti. Seenaan amma keessa jiru Minisootaan fakkeenyaaf dhiyeennuma kana bajeeta isaanii ka duraa irraa harka 10 caalaa dabaluun dirqama ta'eera. Waan isteetni kun hin qabneef ammoo federaal gavarnimentii irraa gaafachuu dirqama ta'eera. Itoophiyaan bajetuma waan kanaatu qabaachuu hin dandeettu duruyyuu mootummaan 53% of the government's budget biyya alaatii kadhaadhaan dhufaa jira. Otoo waan gaarii mootummaan yaadeyyuu tokkoffaa qabeenyuma ittiin nama wal'aansuu danda'anuyyuu hin qabaatan. 2 Technically meeshaaleen silaa waan kana qormaataan ittiin nama qoruu danda'anuyyuu hin jiru. Akkuma duratti jettan bishaan hin jiru. Maaskiin namni godhatuu danda'u hin jiru. Dhukkubni kun immoo hagam turaa wanni beeknu hin jiru. We don't know whether it is 2 months long or 1 week long or 3 months long, 1 year long. Hin beeknu. Dhukkuba guyyatti nama 800-900 ajjeesuu danda'u. Lafa biyya takka keessa biyya agartee qophii watakkaa hin jirre, ka beekumsi hin jirre, ka meeshaan hin jirre, ka ogeeyyiin gahumsaan hin jirre, ka hospitaalli hin jirre keessatti internetiidhaa fi lafa namni silaa odeeffannoo irraa argateetiin hanga tokko wal tiksuun silaa carraa argatutti akkana ukkaamsanii teessisuu jechaan uummanni akka lafarraa dhumu balbala banuu jechaadha. Even jedhee beek in its best performance otoo Itoophiyaan waanuma qabdu hundumayyuu dhukkuba kana to'achuudhaaf hujii irra oolchina jetteeyyuu really nama yaaddessa. Amma magaalaan jiraadhu kana keessatti Minisootaa keessatti 7 lama guutuu almost hujiin suspended ta'aa jira. How about if it is elongated? Yoo 7-3 akkana dheerate namni bitatee duraan manaa qabu manaa fitaa yoo itti gadi battee immoo istoora hin dhaqa jette istoorri kun hundi lafa dhukkubaa ta'eera akkamitti gadi baataan yaaddoo guddaadha jechaadha. Warra qabeenya qabuuf warra biyyi isaanii soorettiitu warri yoo dhukkubni kun ture gadi bahuun rakkoo ta'uu deemaa jira yoo gadi baates wanni ati bitattee galtu dhukkuba ta'uu danda'a. Haala sodaachisaa akkanaa kana keessatti biyya keenya biyya odeeffannoon hin jirre keessatti ukkaamsanii namarra taa'uun wallaalummaa daangaa hin qabne daddafanii internetiidhaa fi telefoona kanas gadhiisuu irra jiru san qofa miti. Miidiyaaleen biyya keenya akka dhimma kanarratti xiyyeeffatanii ogeeyyii beektota waan kana beekan fuulduratti as baasan ukkaamsuu dhiisuu qabu. Amma fakkeenyaaf ONN ukkaamsanii jiru, OMN galgalaa gamnee kan Oromoon qabdu gaawuma 2-3. Isima sanuyyuu ukkaamsanii akka hin hojjenne godhaa jiru. Miidiyaalee gadhiisuu qabu akka namni sirriitti dhufee dubbatus ogeeyyiin mootuu waan kanarratti ogummaa qaban fuulduraas baasuu qabu. Kaadireen dudduuba dacha'uu qabdi. Akka amma Dr.Benyaa jedhe sun ogeeyyii fayyaa fuuldura fidanii dabballoonni mootummaadha. Dr.Benyaa illee dabalatee dugda taa'uu qaban. Because they are not capable of educating people. Nama barsiisuu ogummaa waan ittiin qabneef dandeettii waan ittiin qabneef jarri kun warri siyaasaa amma karaa gadhiisanii warra ogummaa kana qabaniif karaa yoo gadhiisan irra furmaata dhufa malee
really haalli amma jiru baay'ee nama yaaddessa hanga turus hin beeknu uummanni keenya mootu waan kana hubatee mootummaan kun akka sirrii hin jirre walitti simuu qaba mootummatti simuu qaba carraa argate hundaan akka mootuyyuu wanni cufame hundumtuu uummata keenyaaf banamu taasisuu hundaan malee barbaachisaa dhagaa kanuma irra deddeebinee uummataaf dhaamna malee maal goona jettee falli baay'ee ulfaataadha. Tole galatooma obboleessa kiyya mee sa'aatiinis nu jalaa sokkeera Dr. Benyaa daqiiqaa 4 qaba. Ishee maratti walitti dabaleeti mee biyyi tokko nama isaati moo lafa isaati? Mootummaan tokko lafaaf yaaduu qaba moo namaaf yaaduu qaba moo lamaanuuf walitti yaaduu qaba? Lafuma isa jedhanii yaadaniif sana iyyuu guddisanii waan tokko hin goone. Nama isaatiis biyya Itoophiyaa keessatti. So mootummoonni Itoophiyaas haa ta'u Dr. Abiyyis haa ta'u mootummaa namaaf yaaduu yeroo teessee ilaaltu. Obbo Solomoon waan qabxii guddaa kaafte achis nan dhufaa duraan turte nan kaasu tokko baasu tokkotu jira. Akkaataa vaayirasiin kun itti namatti darbaa jirtu uummanni keenya gochuutu jira. Waa'ee ishee kaasuun barbaade duraan turte maaliif ta'eeti beektaa? An amma biyya sana keessa ta'aa jiru akkuma dhukkuba duratti beeknu godhanii fudhachaa jiru natti fakkaata. Dhukkuba duratti beeknu irra alaa dhukkubni kun. Nam tokko fakkeenyaaf karaa irra otoo deemu haxxiffatee gaazexeeffatu sana beektee furriinsaa mukatti irra buuteetti haa taatu. Achirra namni tokko darbu immoo yoo ta'u hin beekin harkaan tuqee darba. Harkaan tuqeeti fudhatee yoggaa waa nyaachuuf ta'u yookiin immoo funyaan saaqachuu waggaa ka'u vaayirasii sana funyaan isaa keessa galchuu danda'a. Inni sun immoo ammoo deemee haxxiffataa akkasittiin kan ka'e qilleensaanis hin dabarti tuttuqqaatiinis hin dabarti. Vaayirasiin yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf vaayirasii HIV/AIDS qunnamtii saalaatiin yookiin immoo dhiigaa tokkos tokkotti yoo darbe qofaadha darbatu. Isheen kun garuu baay'ee salphaatiin dabartudha. Kanarraa kan ka'e balaa guddaadha qabdi. Uummanni keenya kana beekee mootummaan sunis waa godhes gochuutti jiru dhimme mootummaan sun waa godhes gochuu baattis uummanni keenya hamma dandeessan akka isheen ittiin tokkorraa tokko dabartu walitti hima. Lammaffaa yoggaa nam tokko dhukkuba tokkootiin qabame itti gaafatama fudhadhaa hundumti keessanuu. Yoo dhukkuba kanaatiin qabamtan itti gaafatama fudhadhaati hamma dandeessanitti of qabaa namni biraa dhukkuba kanaatiin akka hin faalamneef. Maaliif itti gaafatama yoo fudhatan malee mootummaan akkuma yoo argine mootummaan sun jalayyuu mootummaan akkasiiti qabaa argoona. Kanaaf uummanni keenya akka nam tokkoottis itti gaafatama fudhadhaa. Dhukkubni isin qabate itti gaafatama fudhadhaati isin irratti haa dhumu. Yoo isin ajjeessas ta'e yoo isin fayyisas ta'e akka nama biraatti hin dabarre gochuudhaaf dirqama keessa fudhadhaa. Sadaffaa yogguu wal'aansaa walii kennuutu jira. Wal'aansa walii kennuudhaafis wal'aansa walii kennuu hin danda'ama. Wal'aansa kennuu dandeessan yoonni dadhabe bishaan kennuu fi midhaan kennuu hin danda'ama. Yoggaa akkas gootanii fuula keessanitti maaskii yoo dandeessan maaskii qabaachuu yaala akka qilleensi yookiin afur hoogganni baafatu vaayirasiin sun isarraa akkasitti darbee akka gochuu dandeessanii fi yoggaa bakka inni itti waa tufe bakka gochuun immoo gilaafs harka keessanitti gilaafsii qabaachuudhaaf tattaafadhaa. Biyya sana jira keessaa argachuu dandeessanii ani hin beeku. Yoo dandeessa warra dandeessa akkas gochuu danda'a. Maaskiin illee hin jiru biyya sana iyyuu fooxaama fa'aa maaramaa fa'aa waanuma qaban afaanitti hidhachuun. Keessumaatti fooxaa fa'aa bishaan fa'aa yoo hojii isaanii xiqqoo xiqqeessuu danda'a carraa sana. Bishaan jistanii fooxaa waan keessatti gootanii carraa akkasii fa'aa walii gochuu yaala. Yoo maaskiin argame silaa bayeessa yogguu mooyyuu gilaafsii jedhu sanis moo hin qabdas immoo yoo ta'e anuma taa'eetiin tajaajiltanii keessaatii booddee harka keessan dhiqadhaa saamunaatiin sirriitti dhiqadhaa waan keessan warri qeensi keessan guddate qeensa keessan kukkutadhaa akkasitti wal tajaajilu yaala. Kana dabarsuun barbaada. Booddee gaaffii keedhaaf dhufuudhaaf Obbo Solomoon. Gaggabaabsiitii isaatis tokko jala. Okay, nan gabaabsa. Waa'ee sana hubachuudhaaf maal goota beektaa? Waa'ee muuxannoo biyya Kanaadaa fi biyya Ameerikaa keessatti warra abbaa biyyaa muuxannoo isaanii ilaale.
Yeroo gaafa warri faranjii biyya amma Kanaadaa kanas Ameerikaa kana dhufanii warra abbaa biyyaa hedduu turan. Warra abbaa biyyaa kana akkamittiin ilaalan beektaa? Akka isaan guddina warra faranjii kanarraa gufuu ta'anii akka isaan civilization yookiin immoo beekumsa isaaniirraa gufuu ta'anii akkasitti isaan fudhatan. So kanarraa maal godhan beektaa? Maariyyee smallpox jechuu barbaadeen smallpox beekaa isaanitti kennanii akka isaan fudhatanii godhan. Maal jedhanii lafarraa isaan qulqulleessinaa jedhan. So maal jechuudha isaaniidhaaf uummata waggaa jenni faranjii sanatu uummata nama malee warri achirra jiru sun nama miti nama nu wajjin wal qixxee miti fudhatanii. Kanaafuu biyya sana keessatti beektee sanyiitii yaaduun kun keessa sammuu isaanii keessatti ititeetii jira. Biyya sana keessatti eenyu ati yoo jette warra Habashaadha yoo taate nama guutuudha taata. Kana nama guutuu waan taateef teeknisiif hin kennamaa. Tiksikee akkati naga qabaattee jireenya qabaattee kan jiraattu siif hin cirraafata. Warra kaaniidhaaf garuu ati nama guutuu miti. Nama guutuu waan taateef ati siif tika kennamu suni hir'uu ta'a yeroo hundumaa. Akkuma har'a dubbisa isiniin jedhu poolisii isaan yogguu baasan afaan Amaaraatiin afaan Ingiliziitiin baasan. Warri kaan afaan Amaaraan beekan taanaan lakkaa'amanii jechuudha. Uummata guutuu miti, nama guutuu miti jechuudha. Dhukkuba kun beektee nama wal qixxeetti ilaaltu taanaan wal qixxeetti ilaaltee tajaajila kennuudhaaf hin tattaafattu taanaan uummata sana balaaf saaxiltee jechuudha. Achii ka'aa rakkinni suni. Nama wal qixxummaatiin mirga namaa inni jedhu sun yoo ititee hin jiraanne balaadhaaf saaxiltuuf kanaaf ta'a beektee nama guutuu miti ati. Yoo nama guutuu taateedha wal qixxummaatiin tattaafattee tajaajila kennuudhaaf tattaafatta. Achii ka'aa rakkinni isaa. Tole kana yeroo biraatti deebinee bal'inaan haasofna wanti tokkichi bal'aadha. Lamaanuu keessan hedduu galatoomaa dhaggeeffattoota keenyaa egaa qophiin kun bal'aadhallee yeroo biraatti deebinee haasofna keenya waa'ee namne gidduuma kana walitti deddeebinee latest information kan ta'e waliin ga'uun waa'ee namneedha. Bakka akkan wajjin taatanii fi galata guddaa qabdanii obboloota koo Dr. Beenyaa Obb Jamaal guddaan isin galateeffadha maqaa dhaggeeffattoota keenyaani. Nagaa Waaqayyoon bulaan isin jedhaa ani Salamuun Amarraati. Baay'ee galatoomaa.